Kohorde gadda bangagaati kan buqqisee darbatan kanis mana mamma kamagaati kanis dhugaaf mar'atay utuu kan qotee jiru. Harka fuunee hordoftoota chaayinaal Fuwaad Show jalatti argamtan egaa maatiiwwan haaraa dhuftan egaa baay'een keessan isin akkan argaa jirrutti jechuudha. Egaa eeruun keenyatanii fi koomentii keessan illee sistarii wajjin jechuudha teenyee ilaalaa turre. Egaa isheen illee isin galateeffataa akka jirtudha jechuudha. Dhaamsi ishee akka isin bira ga'u jechuun barbaada. Kanneen baay'een keessan egaa daawwachaa turtanii haaraa kan dhuftanis kan duraan maatii obbo Neymar Fuwaad taatan jechuudha. Fuwaad Show kan taatan jechuudha. Hundumti keessanuyyuu isin jaalalaa isin kabajama. Maatii jaalalaa ta'a. Maatii jaalalaa warri haaraa dhuftan maatii jaalalaa ta'a. Maal gochuun subscribe godhachuudhaan laayikii tuqachuudhaan hogguu nuti gadhiifnu achuma isin bira gahaa jechuudha yoo subscribe godhattan. Warri immoo ergasii jirtan egaa maatii jaalalaa kan turtan jechuudha duraan jechuudha maamiltoota keenya. Kan waliin turre jechuudha. Kan caba guddaa keessa waliin baane jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa isin immoo laayikii tuquun dagatinaa yoo barbaadanis gara imootii walii daddabarsuu sheer nu gochuu nu jabeessaa jenna. Eeyyeen har'a immoo waan qaanfachiisaa fi waan safuu dhaabee waan amantaarraallee fagaate jechuudha. Wanta amantaa keessattis hin eeyyamamne yookaan immoo safuu oromummaa keessattis hin eeyyamamne tokko isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Sunis maa inni akka amantaa muslimaatti yookiin akka amantaa keenyaatti jechuudha. Ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa du'an jechuudha wasiyyaadhaan mataa du'an sadaffaa irratti jechuudha dubartii amaanaa dubartii osoo jedhanuu du'an jechuudha. Waa baay'eedha kan isaan dhaammatani garuu sadaffaa irratti jechuudha. Waa'ee dubartii kana jechuudha kan isaan dubbatan amaanaa dubartii osoo jedhanuu gara akiraa deeman jechuudha. Sallallahu alaihi wasallam salawaatatti buusaa'edha jechuun barbaada gamanumaan jechuudha warri musliima taatanii. Haa ta'u malee kana akka fakkeenyaatti isiniif kaasi ani daawaa himuuf osoo hin taane waan hin beekurraa isiniif qoode jechuudha. Waan hin yoo ofii kootii wallaalaa jaahilallee ta'e beekaarraan hubadha waan ta'eef jechuudha. Haalima baay'ee qabna waan ta'eef jechuudha. Alhamdulillah. Kanaafuu mee yaa warra dhiiraa na dhaggeeffadhaa warri daaspooraa taatan jechuudha. An akka mataa kootti dubartii jechuun anaaf haadha dubartii jechuun hundi keessanuyyuu xiqqaaf guddaan jalatti argamtan dubartii keessanuu jechuudha. Anaaf obboleettiidha isin anaaf dhiiga kooti isin maaliif isinirraa burqine isinirraa nama taane isinirraa oomishamne galata rabbii jechuudha akka rabbiif. Kanaafuu isintu nutti cabe yoo obboleettii taates illee obboleettii dhumatuyyuu obboleessa kana baattee jechuudha akka harma haadhaatti hoosiftee guddiftuudha jechuudha. Dubartiin dubartiidhuma jechuudha. Namni hiikaa dubartii beeku akkana jechuudha. Eeyyeen mee fakkeenya warra akka amantaan keenya himutti mee fakkeenya tokko tokko isiniif kaasuun barbaade. Kanneen akka Sumayyaa, kanneen akka Aayishaa jechuudha. Kanneen taarikoota gurguddoo qaban dubartii jechuun bakka guddootti qabu jechuudha akka amantaa keenyaatti jechuudha. Akka amantaa keenyaatti dubartiin kabaja guddaa qabdi jechuudha. Wanti isaan amaanaa kennataniif dubartii kana jechuudha. Wanti isaan amaanaa kennataniif waa baay'ee jira jechuudha. Tokkoffaa giidoon qabdu dhiira tokko miidhuu hin dandeessu waan ta'eef mumkin malaan illee miidhuu hin dandeessi. Giidoodhaan garuu ofirraa dhowwuu hin dandeessu. Dhiira ishee miidhuu dhiira ishee akkanatti garafu tokko ofirraa dhorkuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amaanaa dubartii jedhaa du'an jechuudha. Eenyutti amaanaa kennatan laata? Amaanaa kan isaan itti kennatan dhiirootti jechuudha. Dhiiratti kennatan jechuudha amaanaa dubartii kana jechuudha. Rabbiif dhiiratti kennatanii du'anii jechuudha gaafa du'anu. Kanaafuu nutis fakkeenya amantaan keenya eeyyamutti illee waan nama qaanfachiisuu fi waan nama saalfachiisu jechuudha gochii gara Suud Arabiyaa kanatti eegalame jechuudha. Egaa duraanis wanta akkanaa kun ni jira. Balaan Suud Arabiyaa keessatti qabatu jechuudha. Takkaa kayrii isaa dhageenya hin beeknu. Kayrii gaarii waa gaarii dhageenya hin beeknu gara Suud Arabiyaa kanaa jechuudha. Maaliif akka ta'e nuuf hin galle yeroo baay'ee gaafiidha jechuudha. Wanti wanti sukkaneessaan Kayroodhaa fi biyya Kayrootii fi biyya Suud Arabiyaa keessatti jechuudha kan inni uumamu. Garuu yeroo Suud Arabiyaa jedhu jira ilmoon nama jira beekaan nama baay'ee hayyuu baay'ee jira. Dubartiinis ni jirti kabajamtuu fi ulfinaan kan dalagattee kaayyoof biyyaa baate baay'eetu jirti.
na of walchaan isiniin jedha yeroo akkana jedhu nama xiqqoodhaaf sababa nama xiqqoo nama 3 4 5 fi shamarran baay'een illee maqaa dhahamti jechuudha kan nagaadhaan jechuudha kaayyoo siitiif taabbataa jirtus walumatti maqaan ishee bada jechuudha inni dhiiraas illee akkuma sana jechuudha warra dhiirri warri doomaan jechuudha warri sammuun dalaguu hin dandeenye baay'eetu nu jiru jechuudha dhiironni biyya sana keessatti jechuudha hunda osoo hin taane jira ilmoon namaas jechuudha jira hayyuun namaas baay'een suud arabiyaa keessatti jechuudha kan kaayyoodhaaf kan haadha manaa sarraa ilmoo argatee ulfinaan kabajaan yoo waliif ta'uu didan hiikee jechuudha yoo waliin jaarsolaan jaarsaa walitti araarame jechuudha kan akkasiis ni jira waan ta'eef jechuudha hunda jechuun dogoggora akka mataa kootti jechuudha akka nama biraatti garuu hin beeku shamarran suudii dhiira kayroo waan akkasii hin beeku maaliif ilmi namaa akka quba kanaa wal caala jechuudha ilmi namaa akka quba keenya kanaa wal caala jechuudha sammuun keenya baay'ee adda jechuudha haa ta'u malee wanti isin beekuu qabdanu garuu ani isinittan hima sadarkaa dargaggummaa keessatti waa baay'eetu isin mudachuu danda'a maaliif aarii jira obsa dhabuu jira waan adda addaatiin baqa of gowwoomsuutu jira dhugaatii adda addaatiin kamirii adda addaatiin of sakkarsiiftanii jechuudha of wallaaluutu jira yeroo sana keessa waan uumamu immoo waan hundi namaa beekuudha kanaafu egaa dargaggoon keenya baay'een keessan kan akka jiraatan sadarkaa dargaggummaa irra kan jirtan jechuudha maaliif sadarkaa dargaggummaa isin jettan kanarra anis keessan darbee waan ta'eef jechuudha yeroo kanatti gorsi isiniif galuu hin danda'u garuu booddee ni gaabbitu jechuudha maaliif dargaggummaan yookaan wallaalumni wanti hin naman goone hin jiru jechuudha kanaafu harka keessan osoo dubartiirraa kaafattanii hangama kootiin dhaamsa kana isinii dabarsuun barbaada jechuudha fakkeenyaaf dubartii tokko akkanatti rukuttee akkanatti tumtee adda baateenii jechuudha osoma isheen dhattee waan barbaadde sagaagalummaa miti waan feete illee yoo taate jechuudha namni dogoggora ilmi namaan dogoggora hiikuudha sirraa eegama hiikuu ulfinaan jaarsatti mattee abbaatti mattee maatiitti mattee himattee kaate sana booda ni kaashee ofirraa buusuu dandeessa jechuudha mirga buutuu qabda kanaaf jechuudha garuu dubartii tokko dhahee dhiirummaa koo agarsiifadha jechuun wallaaluma salphina jechuudha salphataa namaati ati jechuudha rarraafatte malee dhiiraa miti jechuudha yaa obboleessa kiyya yoo dhageessa taate jechuudha fakkeenyaaf dubartii jechuun ishee kana qofaa miti jechuudha wanti ati beekuu qabdu dubartiin ishee kana qofa osoo hin taane baay'eedha dubartiin alhamdulillah jechuudha kan feete filattee kan feete maraxattee fuuchuu ni dandeessa jechuudha ishee kana garuu ulfinaan gara maatii isheetti yookaan immoo gara dalagaa isheetti bakka waan jireenya isheetti afootullaa jettee biraa galtee kaateetu yoo akkas goote dubartii gaariin si kiisa jechuudha rabbiin yoo hadha dubartii ishiin kun ajatteenaan dhiifte bor garuu rabbiin si kiisa jechuudha ati nama gaarii taate adda bahuun waa gaariidha jechuudha ana fakkeenyaaf ani haadha manaa fuudheen ture yeroo fakkeen siif kaasuun barbaada gabaabduu si jechuudha haadha manaa fuudheen ture mumkin akka riskii ta'ee jechuudha rabbiin nama walii dabarse malee waliin jiraachuu hin danda'u yoo waliif ta'uu baate wanti inni warra rakkisuuf hin jiru jechuudha wanti inni nikaa hidhatee nikaa kee hin buusuuf jedhu hin jiru jechuudha maaliif isheenis ilma namaati waan taateef jechuudha isinis ilmoo namaati akka nama gaa'iloomuu qabdi jireenya si jiraachuu qabdi jireenya si ijaarrachuu qabdi waan ta'eef ani isheedhaaf hin ta'u taana assalaamu alaykum karaa nagaa ta'een maal ta'u guyyaa tokko sa ta'u lama sa ta'u qullaasi waliin ciifteetti natti fakkaata dubartii akkanatti tumtu kun jechuudha kanaayyuu immoo kan na ajaa'ibe gocha gurbaa kanaa keessaa kan na ajaa'ibe jechuudha meekiyya isinii xumureen ka'a jechuudha angaafan ishee dhiisu jechuudha gaafan nikaa ishee ofirraa buusu hammeenya si himataa otoo hin taane amma rabbiin waliin nu jiraachise jiraanneerra garuu walii ta'uu dinne jechuudha mikinaata tokko osoo namatti baasee hin dubbatin osoo hama ishee hin dubbatin nagaadhaan wal biraa galle jechuudha isheenis jireenya mataasii jireenya gaarii jiraatti jechuudha anis immoo ishee miidhe yoo hin deeme ishee salphisee yoo hin deeme maaliin keessaa bu'aan samaayi bu'aa tokko illee argadhu jechuudha kanaafu dubartii tokko miidhee deemeen dubartii tokko wajjin jireenya gaarii jiraadha jettee yoo yaadde raatte yaa obboleessa koo dogoggortee tasittan mana amaniin siin jedha na amaniin siin jedha an ofirratti argee beeka waan ta'eef jechuudha ofii kootiis argeen beeka waan ta'eef tokko cabseen tokko isa fayyaa wajjin deemee jiraadha jettee yoo yaadde dogoggortee tan siin jedha mucaa kana akkanatti rukuttee akkanatti otoo isiin maqaa rabbiitiin si kadhattu jechuudha laal yaa akhi rabbillee si dhiisaa amma kana wallaahi sinniisu rabbillee sinniisu jechuudha cubbuu itti laayidda kana rabbiin sinniisu jechuudha siif kaffala kun dhiirummaas miti jechuudha kun dhiirummaas miti jechuudha salphataa jechuudha barate
nama meeshaa lama qabu dhalaadhaaf dhiiraan kan hin taaneedhaati jechuudha. Osoo dhuguma shamarraa taate shamarraan kun si cala yaaddi jechuudha. Shamarraa jechuutti shamarraan si cala yaaddi. Haddii kana wallaatu yoo namni maqaa rabbiitii yoo guyyaa amtallee inshaallah ati muslima tokkodha. Hamma ta'ellee rabbumaaf jettee dhiisuu fi qabda turte. Yaa obboleessa koo ana rabbiin waa inni si godhu beeku. Waan rabbi jedhu beeku. Amaanaa san nutti kennatan ati muslima amaanaa san nutti kennatan kan nyaate si jechuudha. Yoo sin sagaagaloomaaf waan barbaade isa taatu waan barbaade isa doggortu dhiisuu mirga guutuu qabdu. Sin barbaadu ati nama akkanaati sin barbaadu jechuudha. Garuu osoo ishee maqaa rabbiitiin rabbii kee sodaadhu yaa warqii kiyya rabbii kee sodaadhu osoo sin jettu yeroo akka nagaraa jabaattu garuu ati dhiira akkamiiti ati nama akkamiiti laata bineensa akkamii laataati haa ta'u kun yeroo baay'ee wanta akkanaa wanti inni uumamu yaa waan ajaa'ibaati jechuudha. Yeroo baay'ee Kaayiroo keessattis yeroo tokko akkana birrii harkaa fuudhee rukutee baajaajiidhaan geessee qoshashaa keessatti gateena ijoollee Jimmaa keenyaa jechuudha. Gurbaan ijoollee Baaleeti jechuudha. Dhannee caccabduu si dhannee fuunee beekna jechuudha. Waa baay'een argee beekan. Garuu ijoolleen Jimmaa waan akkanaan dalagan waan gocha sukkaneessaa akkanaan dalagan. Mungkin badii tokko ni balleessu. Haa ta'u malee gocha sukkaneessaa akkanaan dalagan ijoolleen Jimmaa waan ajaa'ibaati jechuudha. Kan dalagu ijoollee Arsiiti. Harsii bakka hin buutanu isinis jechuudha. Harsii bakka hin buutanu garuu afaan Oromoo dubbattu waan ajaa'ibaati jechuudha. Ijoollee Baalee Arsii kana keessaa argama wanta akkanaa baalagoonni akkanaa jechuudha. Maala isin dubartii irratti kan isin dhiirummaa keessan agarsiiftan. Ara qaanfadhaa xiqqoo ishee qaanfadhaa. Galatoomaa sheer laayik waliif godhaa. Dhaamsa kana dhiira hunda biraa akkanaa ga'uuf sheer naa godhaa. Laayik tuquun zagatina. Halkan gaarii jedha obbo Neymar Fuad. Isin jaallata. Warri immoo warri viidiyoo kaleessaa egaa akkuma beekamu obboleettii yaajin marii godheen ture. Warri feetan kun iskiriinii kanarra isinii kaa'eera. Asirraa tuqxanii daawwachuu dandeessu. Halkan gaarii.